Okay. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenyaa. Barnoonni keenya kan guyyaa har'aa wanti irratti xiyyeeffatu akkamitti appilikeeshina takkaa'uu seetaappii yeroo dheeraa fayyadamuun takkaa'uu fayyadamuutti hin jirre kan istooreejii koompitara keenyaa qabee taa'u tokko akkamitti riimuuf godhuu dandeenya? Takkaa'uu uninstaall goonee koompitara keenyarraa akkamitti ispeesii keenya seef godhachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Okay. Asirratti jalqaba irratti appilikeeshina hin barbaachifne uninstaall godhuudhaaf uninstaall goonee koompitara keenyarraa riimuuf godhuudhaaf jalqaba irratti control panel kan jedhu kana filannaa jechuudha. Isa kana control panelii keenya keessa fakkeenyaaf right click goonee seenna open jennee jechuudha. Open erga jenne booda fakkeenyaaf backgroundiin control panelii keenyaa kana fakkaata. Isa kana booda immoo iddoo kanarratti programs kan jedhu kana bira dhufne uninstall program kan jedhu kana filannaa jechuudha. Okay. Uninstall program irratti click goone booda isa kan argina. Fakkeenya appilikeeshinoonni nuti koompitara keenya irratti install goone fakkeenya koompitara keenya irra fayyadamnu hundi isaanii as keessatti argamu. Isaan kanneen keessaa fakkeenya koompitara keenya keessaa appilikeeshina Yandex jedhu kana uninstall godhuu barbaanna. Maaliif nu barbaachisu waan ta'eef isa kana balleessuu barbaannaa jechuudha. Okay, haala kamiin akka balleessinu asumarra waliin ilaalla. Fakkeenyaaf appilikeeshinni keenya Yandex kan jedhu kun isa kana iddoo kanatti argama. Isa kana balleessuu barbaanne asirra dhufnee maal goona irra click goona. Yandex irra click goone booda gubbaarratti kan argamu iddoo kanarratti kan argamu fakkeenyaaf uninstall isa jedhu kana maal goona click goona jechuudha. We have to remove Yandex from program and future list. Yes jennaan. Okay. Okay, uninstall godhaa jira. Refresh goona. Okay. Erga control panel bira deebine iddoo kana click goone refresh jennaan. Okay, Yandex kan jedhu fakkeenyaaf yeroo jalqaba bannu jalqabuma kanarratti argama ture. Amma maali hin jiru uninstall ta'ee jira. Okay, xumurree jira jechuudha. Yandex application takka seetaapping keenya uninstall ta'ee jira successfully jechuudha. Okay. Hordoftoota keenya barnoonni keenya viidiyoo gabaabduu akkamitti appilikeeshina hin barbaachifne koompitara keenyarraa balleessuu takka riimuuf godhuu dandeenya kan jedhu kanumaan raawwata. Barnoota keenya kan yeroo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa nuuf turaa fayyaa tahaa isin jenna. Galatooma appilikeeshina keenya takkaa'u piroogiraama garaagaraattis akkamitti akka fakkeenyaa install goonu yeroo biraatiif kan qabannee walitti deebinu ta'a. Ammaaf chaanaala keenya subscribe, comment, like, share godhuudhaan gargaaraa isin jenna. Galatooma.